Ragaaleen akka mul'isanitti taanaan Itoophiyaan waggoota walitti aananiif guddina dinagdee qabatamaa ta'e galmeessisaa jirti. Dinagdee bara darbee galmaa'anii dhaabbilee idil addunyaatiin kan dhugaan ba'ameef ta'uu kan himani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed kan bara 2017 ammoo guddina waliigalaa harka 8.4 galmeessuudhaaf karoorri hiixataan gochaan agarsiisuudhaaf qabame hojjetamaa jiraachuu isaati. Mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuutiin ibsa kennanii kan beeksisani. Kana keessaati dameen industirii oomishaa guddina 12.8 galmeessuu danda'an kan kaasanii Dr. Abiyyi Ahmed kana keessaa immoo oomisha biyya keessaa dabaluudhaaf bu'aan kurmaana jalqabaa bara 2017 keessa galmaa'e akeektuu guddina waliigalaatiin kaasanii turani. ባለፉት 2-3 ዓመታት ኢትዮጵያ ታምርት በሚል ንቅናቄ የጀመርነው ስራ የሚጨበጥ ፍሬ hojiilee sosochii Itoophiyaan haa oomishtu waggoota sadan darbanitti hojjetameen oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf yaaliin taasifame bu'aa qabatamaa galmeessisuu jalqabeera. Bu'aa kana caalmatti guddisuuf immoo rakkoolee warshaalee mudatan adda baasuunii fi piroojeektoota damichaa haaraa 72 itti dabaluun oomishtummaa damichaa dabaluuf xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa jira. Ida'ama warreen kanaan immoo bu'aan oomishaalaa bakka buusuu hedduun ni eegama. በዚህ የሀገር ውስጥ ድርሻ በከፍተኛ ደረጃ ስለሚያድግ በኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ብዙ እመርታ ይጠበቃል። Oomishaalee alaa galanii kunneen oomisha biyya keessaatiin bakka buusuudhaaf hojiin jalqabame immoo sharafa alaa bittaatiin ba'uuf ture. Hambisuun caalaatti Itoophiyaan oomishaan of danda'uu akka dandeessu kana keekee ta'uusaas Dr. Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif yeroo ibsa kennanitti beeksisanii turani. Guddinni dinagdee biyya tokko kan madaalamu hammam oomisha biyya keessaatiin of danda'anii jiru hammam immoo itti fayyadamu jalqabaniiru isa jedhudha kan nuun jedhani. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti diiniin kolleejii biizinasii fi ikoonomiksii obbo Usaaloon kanaaf biyyoota Eeshiyaa dinagdee isaaniitiin sadarkaa jalqabaarra jiranii keenyaan kaasuun ni danda'aman kaasanii. Indiyaa kaasuu dandeenya, Chaayinaa kaasuu dandeenya. Biyyoonni kunniin caalmatti oomisha biyya keessatti oomishu. Meeshaa dheedhii biyya keessa jiru fayyadamuudhaan biyya keessatti oomishu. Achuma keessatti ammoo oomisha ofii bitu. Oomisha biyya biraa irraa gara biyya isaaniitti deemu caalaa oomisha biyya isaanii keessatti oomishamu bituudhaan itti boonuudhaan itti fayyadamu jechuu kuni dinagdee isaanii daran guddisuu keessatti gahee ol aanaa qabaa jechuu. Kun immoo biyya keenya keessattis jalqabbii gaarii argamsiisee jira kan jedhani barsiisaa Aloon damee qonnaatiin keessumaa immoo oomisha qamadii fi ruuziitiin jalqabame oomisha biyya keessaan of danda'uu fi karoora qabame galmeessuu keessatti bu'aa qabatamaa argamsiisaa jiran kaasanii jiru. Qoricha dabalatee indastiriiwwan biyya keessa jiranii galtee biyya keessaatiin oomishuu jalqabuun isaanii waggoottan muraasaanas dabalaa dhufaa kan jedhani obbo Usaan sharafa alaa hambisuun cinatti faayidaa damee hedduu qabaachuu isaaniiti kan dubbatani. Fakkeenyaaf hojii dhabdummaa hir'isa. Biyya alaatii galchuu dhiiftee kaampaanii biyya keessatti yoo kan oomishtu ta'e namoonni hedduu hojiidhaan achi keessatti ni hirmaatu waan ta'eef hojii dhabdummaa ni xiqqeessa. Employment ratein biyya keessa jiru xiqqaachaa deemaa jechuudha. Hanqinnaa fi baasiin doolaaraa biyya yookaan mootummaa muudatullee ni hir'ata jechuudha gaafisa. Import substitution rakkoo kana yookaan trade deficit biyyi qabdullee hir'isaa baalaansi gochaa deema. Of danda'uu diinagdee cimsaa deema. Oomisha biyya keessaatiin of danda'uun hiikoo mataa isaan danda'e guddaa biraa qaba kan nuun jedhani barsiisaa Usaaloon birmadummaa biyya wajjin akka wal qabatus beekuun barbaachisaan ta'an kaasanii. Waan biyya alaatii galchitu secured gochuu hin dandeettu. Dhoksuu akka biyyaatti illee dhoksuu hin dandeettu. Exposed ta'a jechuu qaama biraatiif. Kanaaf biyyoonni gara biyya keenyaa amma ji'oopolitikaa kanaan illee wal qabatee biyyoonni hedduu security mataa isaanii qabu waan ta'eef diinagdee kanaan wal qabata. Oomishni biyya keessaa guddatee biyya keessatti dhiyaachuu irraatiin darbee alatti erguun sharafa alaa dabalataa argamsiisuuf aadaan fayyadama biyya keessaatii fi oomisha biyyaatiin boonu dabaluu qaba. Hunda caalaa garuu bu'aan damee daneessaa oomisha biyya keessaa akka dabalu barbaachisee jennaan qulqullina irratti qaamni dhimmichi ilaallatu irraatii waa hedduutu eegama jedhani Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti diiniin kolleejii biizinasii fi ikoonomiksii obbo Usaaloon. Gan qulqullina meenteen goonaan biyyoonni kamiyyuu sirraa bitu jechuudha. Kanaaf qaamoleen mootummaa dhimma kanarratti hojjetan akkasumas ammootu dhiyeessii keessatti fakkeenyaaf horii yoo laalte, foon yoo laalte, qamadii yoo laalte, fuduraa muduraa yoo laalte, buna yoo laalte, kal'ee yoo laalte kunniin hundinuu adeemsi oomishaatii fi qulqullinaa keessatti qulqullina isaa mootummaan qaamolee ejensii kana leenjisuudhaan qonnaan bulaa leenjisuudhaan namoota waan san oomishan leenjisuudhaan vaaraayitii adda addaa qulqullina fiduu danda'u irratti hojjechuudhaan
qulqullina mirkaneessuu ni danda'a.